falaasamtoota Giriik kan jedhaman Teelis kaasee hanga Aristootel barumsa san warra guurrate. Sanuu maal seete maran baranne akkuma duratti siin jedhee kitaabonni hedduudha. Kan tokkichaa 4 2 5 kitaabota kan qabu jiru. Kana hunda xumurachuu qabdu. Kana keessa amma xiqqaa barataniiti falaasfoota Giriik jedhamaa turan. Teelis, Epikuur, Dimokiriitas marti ishii warra Ijipti dhufee Ijipti irratti Ayoonii martuu immoo dhaloonni isaanii jireenyi isaanii Ayooniyaa yookaan immoo the land of modern Turkey jechuun duraan doomeenii Ijipti keessa kan turtee fi bara maatiileen Ijiptii aadaa iddoo itti ta'e jechaadha iddoon sun. Jarreen kun falaasfaa Giriik kan jedhaman marti achi dhalatan aadaa san keessatti. So deemanii ilaaluudhaaf hawwisiisa wanti kun. Fiixee ishee argatu hin deemu. Achitti yoo deemtu hoo barattu Ijipti keessatti mataa haddattee akkuma musliimni uduu godhatu akkuma kiristaanni cuubbaa raawwattu cuubbamteeti seenta bakka barumsaa beeta maqdisii jechaadha. Han seentu waan nama raawwatteeti. Mataan kee haddamee qulqullinaan cuubbaa fudhattee cuubbaan sun immoo yeroo san cuubbaa bishaanii fi cuubbaa ibiddaati jechuun ibidda sirratti gufuu jechuu miti. Garuu bishaaniin wannoon qeesiin hajamu afaan ammaatiin qeesiin Ijipti sun barsiisu sun dhufee isa jala teechee mataarra si naqee dhiqattee qulqullooftee ibiddi boba'ee ibiddi san akkuma daamaraa marsiinu amma marsitee ana booddee seenta qulqullooftee jechaadha. Giriikonni marti mataa haddamanii cuubbaa fudhatanii ibidda marsanii san booddee warra seenedha. That is why tokko addunyaan ibiddarraa uumamte jedha. Tokko immoo bishaanirraa fakkeenyaaf Teelis addunyaan bishaanirraa uumamte itita bishaanirraa uumamte jedhee barsiise Teelis. It's nothing new because Egyptian mythology tells you there was a chaos of river. Chaos isan keessaa bitaa ol ba'e jedhee si barsiisa. Bitaa ol ba'e bitaa ta'anii atam dhufe. Atam bitaa itti hirkate hoo hirkatu kana bitaa keessatti wanti uumamu marti bifa jecha isa keessatti wanti uumamuu fi humni uumuu danda'u sun of keessa jiraayu bitaa keessa jiraayu hoo itti hirkatu atamitti darbe wanti sun hoo darbuu atam qaama isaa gargar irraa uumamtoota dursaa 4 uume. Afran sun immoo afran dubartii fi uumaa dubartii fi dhiiraa sun afran dhalan kan akka Osiris kan akka Asiisii fa'aa dhalan jedhee barsiisa. So echaa ba'an jecha bishaan keessaa bitaan kan ba'e atam kan ba'e uumuu kan jalqaban. Waaqeffannaanis kan nuti barsiisa. Wanni warra Giriikotaati. Falaasama warra Giriikotaati. Bishaanirraa uumamee jedhu. Giriikotaan. Uumaan bishaan baate. Uumaan madda walaabuu baate. Amma jettan kana. Kanaaf nothing new hin jedhe. Si galee. So burqaan Afrikaa akka ta'e sitti agarsiisa jechuu fanan. Ibidda kan jedhu sunis atom was a fire. Atom was a light, atom was a fire. Maal jechaadha aduun tunillee maqaa 3 qabdi. Afaan kushoota Ijiptoota duriitiin raajiyamti. Akka Oromoon ifa jedhu sana akka ifaatitti raajiyamti. Akka diiskii tokkotitti akka bodii akka diiskiititti aduulaa jedhamti akka diiskiititti. Just circle di aduula. Atuna, atan, amma akka ibiddaatitti immoo atam jedhamti. Nothing new in your atomic bomb.
Ani wanni kitaabicha sana hin gubanii balleessan kan jedhu seenaa sana xiqqoo waa jettan ammoo maal kitaaba baay'ee irraa barsiisaa turaniif sana. Wannoo warri Giriikii hin gubne. Warri Giriikii wannoon Alexander the Great warraree miti Ijipti. Kitaaba argitan qotee bulaa Ijipti irraa kitaaba argitan mara bitaa jedhee taajeje. Bitaa jedhee taajeje. Bitee tolkaa ture. Kan isa guddise immoo tuutariin isaa Aristootil ture. Amma Awurooppoonni seenistoonni Awurooppaa Aristootil kitaabotii saayinsiiwwan gargar irratti kitaabotii 2000 barreessee nu jedhan. Namni kun harka bitaanis harka mirgaanis oduu barreesse. Halkanii guyyaa oduu barreesse namni tokko 2000 akkamitti barreessuu danda'a? So hin gurrate malee hin barreesse. Isaaf kennan jechuudha. Namichi sun isa kan guddise kan barsiisaa ture Alexander. So isaaf bitaa ture. Isaaf walitti kuusaa ture. Laayibrarii illee uume Alexander the Great. Laayibrarii keessatti kan Aristootiliif kan kennee kaan immoo laayibrarii keessatti kuusaa ture. Even aadaa Ijiptootaan liqinfamee achitti warri Ptolomee jedhamu sun impaayiriin isaa bakka sadiitti citte. Impaayiriin baha giddu galaa, impaayiriin Giriik, impaayiriin Egypt bakka sadiitti addaan citan. Erga Alexander the Great du'ee booddee. Citaniitis garuu Alexanderian Library hundi banameera. Inni itti fufe. Maal beekumsa, qaroomina, wisdamii durduroo saniin kuusisan walitti kuusaa ture. Amma isa keessaa gaa bara babal'inni musliimaa isaan dursa kiristaanoon gubaa turan. Aramaawii, amilkotaawii, yebaadii jechee jedhanii barbadeessaa turan. Kitaabota sana. Booda musliimoonnis haaluma saniin gubani. By the way, seenaa keessatti tokko keessatti maalan dubbisee kan guban walitti guuranii paapirusii sun iccitiiwwan adda addaa iccitiiwwan ilmoo namaa wisdamii falaasama beekumsa qaroominaa ilmoo namaa kan qaban hunda mala ibidda erga itti kaa'an booddee ji'a tokko boba'ee dhaamuu didee kun egaa tilmaamuu si dandeessa hagam baay'inni isaa hagam akka ta'e tuulaan tokkollee ji'a tokko dhiisitii guyyaa tokko gubata. Guyyaa tokko dhuma miti akkas fa'aa jira. Piraamidii jigsuun warra daban malee. Piraamidiin guddaadha. Jigsanii bara. Piraamidiin amma agartuu kun amma akka sadarkaa kan fakkaatu hin qabu. No. Diigameeti. Piraamidiin diigameeti. Konkiriitii isaati jedhanii daandii tolchuudhaan gamoowwan adda addaa tolchuudhaan oduma jigsanuu Shaampooliyoon kan jedhamu wannoo qorataan Ijiptii Faransaay irraa deddeebi'aa ture. Dhakaa roozettaa kan jedhamtu ishii takkitti argee maqaan Kiliyooppaatiraa kan itti barraa'e maal akka ta'e Ijiptoonni piraamidii keessatti Itaaliyaanonni mi'a suura wanti xiqqaatu maal ishiiti jechaa kan turan sun hiikoon maal akka ta'e kan beekuu danda'e dhakaa saniin kan ka'e beekuu danda'eet sana booddee iccitiiwwan adda addaa kan wannoo irratti baas relief jedhu amma faranjoonni wannoo barreessitoonni Ingiliffaadhaan barreessan baas relief irratti suurri fara'oona tokko hin jira suurri xixiqqaa immoo yookaan gadi yookaan akkanatti karaanaanis karaa sammuu oliitis karaa miila jalaatinis barraa'eet argama. Isin jedhanii suura itti fakkaachaa turanii xaadhaan booda jaarraa 18 keessatti Shaampooliyoon icciitisaa dhagaa xiqqittii takkaan kakkee argachuu kan danda'e. Namichi sun egaa icciitii san argate erga dubbisuu jalqabe erga baruu jalqabe booddee iyyeetii diiga piraamidoota dhaabsise malee hin diigamtii turtan. Amma garuu Ijiptiidhaa fi ujummoon bishaanii bishaan si fidu san akkuma ujummoo bishaanii qarshii fidaa jiru piraamidoonni sun. Turizim Egypt is the first all over the world. Egypt amma warra jiran kun warra amma adiidha amma baay'inaan warra jiran kun isaan amma gara biraatirraa dhufaniitu warra kuushota kana gara kibbaatti gadi dhiibatoo dhufan. Jechaan ture duratti. You start from Greek then itti fufaa dhufe. Fakkeenyaaf Middle East fudhadhu bahaa giddugalaa fudhadhu. Maaliif amma bahaa giddugalaa kara Yaman hoo dhuftu fuulli isaanii karaa yookaan immoo karaa sabaaf sablammooti baha Afrikaa haa jedhu.
Akka ilaalcha kootiitti damee kush inni tokko baha Afrikaa. Inni lammaffaan the Nile. Amma ani kush Nile jedha malee Naayiloo Saharaa lagaan Naayiloo Saharaan jedhu laga Niger qabatanii kan jiran Niger fi laga Congo kan qaban jiraatan immoo maal jedhan faranjoon Niger Congo. That is maqaa lagaati. Anaaf kush. Because seenessitoonni keenyas kan hin galle kan hin galanii fi iccitii kan. Maaliif Ijiptiin kush jedhe. Nubiyaa durdurootiin kush jedhe. Ijiptii durdurootiin kush jedhe. Karaan hoo dhufan kanuma faranjootaa san qabatanii Naayiloo Saharaan Oomaatik Kushaatik jedhanii immoo gargar baasu. Ijiptiin kush hoo jettu sani Ijipti keessatti kan akka Far'oon Manas kan jiru. Just fuulli isaa, funyaan isaa, hidhiin isaa, uumaan isaa guutumaan guututti kan Niger Congo jedhanii amma waan hin taaneen Ramadan san fakkaatan michisa. Isas waliin kush jechaa jirta. Shoob sirree jara san fakkaata. Isas kush jechaa jirta. Ijipti keessatti yoo ta'u. Naayilootiin hoo daansii taphatan kan mul'atan. Ijiptoo Nuubiyoonni waan tokko tokko hoo piraamidii hojjechaa kan mul'atan. Gaambeellaa kan fakkaatu. Irra jiraan garuu irra jiraan isaanii baha Afrikaa yookaan immoo uummattoota gaanfa Afrikaa fakkaatu. Kitaaba kamiyyuu bane Oromoos itti fakkaata yookaan immoo Amaaras itti fakkaata yookaan Tigree yookaan Sumaalee itti fakkaata Afaaris itti fakkaata. Kana jechuun kiyya garuu maal jechuun kiyya kush jechuun akka seenessitoonni dogongoraan uummata Itoophiyaa keessa Nubiyaa kush jedhanii Ijipti kush jedhanii Ijipti amma bakka Araba taate jedha. That is cultural. Ijipti duratti akkasumas Parshiyaan weerarte. Siiriyaa weerarte deebitee baate. Parshiyaan weerarte hanga dhibba Kiristoosiin dura bara 525 kaasee hanga Kiristoosiin dura 334 ga'utti isaantu ture. Isaan eenyutu injifate? Alexander 384 irratti Alexander qabe. Giriikonni dhufan jechaadha. Parshiyaa irratti. Amma Parshiyaan makame. Giriikiin makame. Giriikootiin booda hoo jaarraa wannoo Kiristoosiin dura ammas bara 31 bara Kiloopaatiraa 31 Kiristoosiin dura irraa eegalee Roomaanoonni the Romans isaan qabatan. Hagam turan hanga jaarraa torbaffaatti turan. Jaarraa torbaffaa irratti immoo Musliimoonni dhufan. Maal jechaadha? Musliimoonni Araboonni amma Egyptiin is not Arab. It is culturally Arab. You see? Arabdoonni hanga dhumaatiitti sanyii isaa Arabatti lakkaa'uu kan danda'u xiqqaadha. Keessayyuu immoo warri kiristaanaa sun warra Arabootan dura achitti ture. Warri adiilee kiristaana adii jechaadha. Maaliif sanyii isaanii wal lakkaaftu? Warra Roomaa ofirraa qabu, warra Giriik ofirraa qabu, warra Pershiyaa ofirraa qabu jechaadha. Ijipti jechuun kana. Garuu namni keenya Ijipti durduroo jara kana dursu sanii kush jedhee Nubiyaadhaan kush jedhee akkuma bakka jara kanaan liqinfaman jedhee Nubiyaatti dhufus Nubiyaas immoo Araba ta'ee jedhee dhiisee raawwate kushaawiyaan በኢትዮጵያ ውስጥ 23 አሉ ሲጀር that is really massive አለመቻል ማንፊ አናፍ ጋምቤላን ኩሽ every South Solomon, every nations and nationalities in Ethiopia are Kushites. Even those who came from Yemen, the Habashan. Kan jedhamu. Habashani. Isaan dura maqaan kun kan jiru. Maqumtu. Arabatu jedhee sin jedhu. Hiikkoon isaa warra makamee jechuudhaa sin jedhu. That is simply a myth. Piraamidii keessatti barreeffamee argamee jira. Wannoo wattaaddaroota kunoo doonii oofan naavigeetoroota Hatshepsuutiin naavigeetoroota Nachootiin kan Afrikaa naanna'an bakka iddootii adda addaa
barreessan keessa tokko Hebesitti jedhanii barreessanii argameera. Amma seenessaan Faransaay kan akka Riishaard Roosh maal jedha sanirratti Hebesitti kan jedhamu hawaastii jedhamu qaba jedhee barreessaa. Bernaal Maartiin Beerlaan illee waan kana caqase Hebesitti jedhamee barreeffamee akka jiru Hebesituu jedhamee dabra inni Deevidson Doonaald Deevidson inni illee barreesseera. Namoonni hedduun barreessaniiru. Kun hundi paappiruusii fi wannoowwan piraamidii irratti barreeffamee argame Hebesituu. Hebesituu kana fudhattu hawaasaa ta'a yookaan kabaasaa ta'a jechaadha. Jecha Ijiptoota kush durturooti. Hoo faawolii kennituuf. Faawoliin qabu isaan qaban turan. Faawoliin ala barreessaa turan. Hawaasaa ta'a yookaan immoo achumattuu haanii fi kaan wal jijjiiruu danda'u. Maaliif afaan keessatti iddoo takkatti uumamu linguistikiidha. Wal jechuutii yookaan immoo sagaleewwan afaan keessatti iddoo tokko uumaman kana linguistikii yoo barattu akka tokko wal jijjiiru akka immoo dhundhulee yookaan immoo mucucaatee tokkotti seenuu danda'u tilmaama keessa seensitee qoratta. So amma haan suni kaarraa dhufeta. Even one and the same time naannoon tokko kabaasaa ta'a hoo jedhu naannoon tokko immoo habaasaa ta'a jechuu danda'a. Sabni Habashaa jedhame suni eenyu hoonaan jette kan isaan argan maaliif akkas jedhan hoonaan jette amma kaa hiikoo isaa fudhata kaaba saata kaaba jechuun hafuura siidaa jecha siidaa maal siidaan akka kan ba jechuun siidaa kaaba hafuura siidaa amma afaan oromootiin kaabaa jechuun bakka dhakaa albuuda dhakaa itti guurtu kaaba miti dhakaa albuuda ittiin oomishtu kaabaadha. Afaan Ijiptootaan immoo kaabaan siidaawwan yookaan immoo kunoo mijuun itti wannoo mijuun waaqa hafuuraa qophaa'e itti gubatu hafuura. Baan immoo baan siidadha yookaan immoo wanta waaqaaf waan gubatu waan cincaa'u ittiin ceenceessitu sunis baadha. Siidaanis baadha kan akka Aksum kun. So amma gaa walumaa galatti maaluu irratti walii galla iddoo siidaan itti baay'atu iddoo dhakaan itti baay'atu arganiiti kabaasaa ta'a maal jechaadha. Namooti naannoo siidaanii fi itti baay'atu jechuu isaaniiti. Kana jennaan jarri sun kaaba Itoophiyaa argan jechaadha. Dhakaatu baay'ata, siidaatu baay'ata. Addunyaa keessattuu Itoophiyaa mara hoo fudhatte kan akka Itoophiyaa siidaan keessatti hin baay'atu addunyaa keessattuu hin jiru. Siidaan fakkeenyaaf faaliik kan jedhamu simboolii kallacha. Faaliik siidaan kallacha Aksum jechuun kallacha jechaadha. Kallacha jechuun immoo zaatii faaliik simbool maaliif faaliikii san maaliif godhata? Akka ormi xibaaruu kanaa miti. That is the wish for the continuation of generation. Waaqni kan bakka ofii wannoo firii bakka ofii buufattu qaama sii kenne keessaa isaa miti kan biraa jira. Isuma miti. Lammaffaan caacuudha miti. Maarree caacuun amma mallattoo qaama hormaataa dubartiiti. Kallachi immoo mallattoo qaama hormaataa dhiiraati. So siidaawwan kun amma Walaayittaa keessatti cufaa akkaatuma qaama hormaataa dhiiraatiin kan dhaabbatee jira. Boorana hin jira. Dabartee Boorana Keenyaa keessattuu hin jira. Karaa kunoo daangaa Somaaliitiinis hin jira. Asii kaasee hanga Afrikaa lixaatitti hin jira. Garuu kan akka Itoophiyaa hin baay'atu. Seenistoonni hedduu arkeoloojistoonni hedduu ragaa ba'an jiru. Itoophiyaa keessatti baay'ata. Hanga Hindiitti hin jira wanti eeggalan garuu Itoophiyaa keessatti baay'ata jechuudha. Habashaa kan dhufe habaasaa taasisan. Habaasaa ta'a afaan Ijiptiitiin ta'a hoo dabalatu
baay'ina agarsiisa. Tii hoo dabalatan baay'ina agarsiisa.